السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كوجمتوتا في جالتمتوتا هردفتوتا مليون بستي أكم جرت ويا كسنة نجا كورا قلت ربي بقجرات سنين جم بربادا كسمس كوروني هارات تاني غراماتك يا تدبل ما سنين جم بربادا هرا واي غني رافي تجستي رادو بچود في جچودا أمني بايني تجستي أولي غدوفتو غني أولي غدوفتو جچودا أنا كقطع أولي غدوفان زرو isa ganni dhukkube iyyuu viidiyoo tokko qofarraa waraabe sanuu waa'ee gargaarsaa mata duree barreeffadhee dhufeetanii irraa waraabe malee ani waa'ee dhukkuba kanaa fi waa'ee namni du'u kana reeffa kana olii gadoofuu saaxinii reeffa olii gadoofuu nama dhukkubsate dhukkubsataa kana olii gadoofuun jaaladhu ani maaliifi waan akkasiitii yuutuubii guddifachuu yookaanis immoo yuutuubii daldalachuu nan barbaachisu jechuudha waan kolfaa waan xabaafaa fideeti kan hin guddifachuu barbaadu kanaan dura viidiyoo wayii tokko tuktukiirraa argee waraabee fide jennaan ijoolleen waan akka ofii kooti post godhee ka waan ofii kooti gadhiisee namni mataa qulqulfiin atti dheekkamanii jiru jechuudha dheengaddarsiisanii dubbadheen ture jechuudha. Namoonni ganniidhaaf tigistii irratti mata duree sobaa barreeffattanii dhuftanii rabbiini maal isiniin jedhame rabbiin utuu kan keessan godhee akkam gootu isa ganniidhaaf fide kana otoo isiniif kennee'o akkam gootume akkamitti namni ganniidhaaf guyyaa sadii qofatu hafe jedhee mata duree barreeffata. Namtichi maal jedhee namtichi viidiyoo suuraa irratti argisiise viidiyoo sana waraabeen jiranii waraabee post gochuuf ka'ee mata duree sana argee narri fadhenniise kun nuti na ta'a fudhenniise dhugaa rabbii ani waaqni akkasiin jaaladhaan gabaggabamu wayii maallaqaaf jedhanii isa gabaggabaman isa ilkaan buusan kanaa hin jaaladhu dhugaa rabbii. Sanuu nama dhukkubsataadhaan ilkaan buusan hin jaaladhu ani kolfa xaba waan akka kolfaafaa xaba kana durumayyuu na argitu waan kolfa xaba waraaba malee ani waan akkasii illee dubbufee irratti dubbadhu dhufeellee hin haasa'u jechuudha waan akkasii hin jaaladhan jireenya koo keessatti nama gabaggabamu hin jaaladhu namoonni tokko dhugaa rabbii tigistiin akkana goote tigistii summii nyaachise tigistiitu qoricha kenneefi ganniidha garaa keessatti qabamee jira jedhanii laphee gidduutti qabamee jira jedhanii toodeessu jechuudha ammoo dooftoriin argee cooma bar mucayyoon furdoodha coomatu cinaacha gar tokko irratti ba'ee jedhan amma cubbuun tigistii isiniin qabu yoo isheen yoo wal lolanii yoo wal qeeqan iyyuu jechuudha waanuma haga kana walirraan ga'e qoricha eessaa fiddi silaamaduu baay'eessa. Qorichin jira qorichin gala qorichan akkasiin gala wanta akkasiin jira baay'eessa biyya rabaa keessa hin jira wanta akkasiin dhossanii kontirbaandiidhaan waa deddeeman hin jiru bar wanta akkasii waan jiru natti hin fakkaatu otuma ta'ee hagana darajaa hagana waliin ga'u jedhee hin yaadu hin beeku dhugaa rabbii isinatti mita akkas jettee mata duree barreeffattu ammas deengadee isintu qoricha kenneefi ganniitu qoricha tigistiitu qoricha kenneefi akka godhee ganniitu tigistiitu dhukkubsachiise. Akkas jedhanii haasa'u jechuun waa tokko hubadhaati itti yaadaati ilaala. Mana ishee kan irratti gubee mana irratti gubdee namtichi guddaan tokko faan akkan soba jiru tuktukii kanarra eenyu Abbaayee jedhama. Asilii wajjinaa isaa namticha argitan jirtu yoo ta'e nama guddaadha bara. Wayitu jira maqaa tigistiin dhoofne garuu inni maqaa tigistiin nanne mana irratti gubanii paaspoortii isa jalaa gatanii bakka mucayyoo rakkoo keessa galchanii jedha. Indee paaspoortii gatu mucaan mana sana nanne yookaan namni fuudhee haatu danda'an beekamu namni qaawwaa laallata beektanii badii kan namni tokkorraa qabu wal fakkeessuuf jedheetu namni qiimii walirraa qabu walitti qiimii ba'aa jechuudha. Kanaaf iyyuu jennaani badii namatti murteessinaa mata duree taanillee barreessinaa kanaan guddachuun isinitti ta'afu kanaan birrii nyaachuun isinitti ta'afu jechuudha. Maanaan nan agarree yuutuuba isa tokkorratti yuutuuba lama qaba. Lamma saarratti iyyuu dubbanne afaan amaariffaallee na qaba kan isin hin beekne 40 25 meeqaan kan ilaalamu jechuudha. Afaan amaariffaallee na qaba garuu barsiisuun barbaanne waan ta'eef amma sun barsiise nan guddiftan na xiqqeessitu achi jala deemtanii koomentiin taane barreessisu jechuudha. Kanaaf isin barsiisuun barbaanne isallee nan qaba. Kanaaf jennaani waa tokko tuun hubatiin namarratti hin duulna. Waa tokko tuun hubatiin jecha namaan hin jedhina. Halaas leesh ganniin du'uuf guyyaa sadii qofa tafe tokko atteessa jalaa fudhattee ganniif guyyaa sadii qofa tafette siif immoo har'a haa godhan siifi har'a haa godhan dassi ilaalikoo bakka ganniin ati maal goote maal buufte Oromoodha ati sila maal buuftee fata Oromoodha bu'aa buuftee taafi ganniin bara halkanii guyyaa walitti teesse bara halkanii guyyaa walitti teesse ijoollee mana madaamiiti iyyiti bar otuu kutaaf amantii gandaa waliin qoodin otuu bifaan waliin qoodin otuu eenyummaadhaan waliin qoodin
halkanii guyyaa iyyite sagalee namaa taati atoo maal buufteef kan guyyaa sadii qofa tafeef jette mata duree barreeffatte maal buufteefiin jedhe uleessaw nakko nama lama maal buuftaniif isin anis akkasii hin daldaladhu ani na beektu ani waan kolfaa duruma waan kolfa tigistiin kolfitee waa'ee durbummaa waa'ee maalii akkas ta'e waan nama kofalchiisuun fida malee waan akkas nama gaddisiisu mata duree sobaarratti barreeffadhee fideen beeku na beektu isin beeka of jajuuf immoo of himuuf miti ani sakkasin jaaladhu dhugaa rabbii annamu of himuun jibba baqaan jireenyuma koo keessatti jechuun ani baqa giddillishuma akkuma dhaladhetti akkuma biyyaa baheetti hin jiran waggaa 7 biyya rabaa jiraadhe afaanillee hin jijjiirranne baqa jireenya koollee hin jijjiirranne akkuma kaleessa dheengadda biyyarraa baheetti jira jechuun of jechuun barbaadu of dhaadachuun barbaadu akka nama tokko nan dalagadha hojiirraallee hin bahu sanamni hiriyaa faadha achi fiiganii as fiiganii minaan jedhani ani kanan qabu jechuun uffatallee bitadhu bijaama madaaminnaa bitu uffadha jechuun maaf of jijjiiruuf biyyaa bahe garuu guyyaa tokko fakkaabadee of jajeen beeku maaf bakkan kaleessa kufeesaan bakkan kaleessaa sana waan hin yaadadhuuf jechuudha of jajuun nan barbaachisu jechuudha of akkaabaduun nan barbaachisu jechuudha isin maaf akkaabbaddu maaf jajju yuutuubara ka wayne gudee yuutuubara barate kuma meeqa galtee fake ነው እኮ fake ነው ምንም አይጠቅም ምንም ጥቅም የለም ዩቲዩብ ላይ ምንም ጥቅም የለም ኦኬ ከናፉ እቲን ደልደለታ መቃሙጫቲ መቃቲ ጊስቲ ቲቪ መጣጋኒን እንደልደለትና እሺን በቃ ባሩ እንደከሰ አማ ፈከኛ ቪያናኒ kada dabbi sajjala sigashe atimaatikisti raaf dubbattan anjette tokko koomenti jiratti renga atimaatikisti dubbatta tigisti waashin sigooti wallaalte tigisti waan isheen sirraan geesse wallaalte nan tigisti miti bar badiin kan kooti malee badiin tigisti miti jechu badii kan koommo okay jedhe fudhadhe irraayyuu baradhe irraa baradhe badii sanarra irraa baradhe jechu kanaaf immoo namni waa irraa barata kanaaf isheen nammiini ana tof miidhe ishee waan namitti isinitti fakkaate malee ana tof miidhee jechuudha. Kanaaf jennaani isin ganni tigisti gidduun seeninaa jarri sun hiriyaadha. Kaleessa dheengadda wajjin nyaatanii wajjin dhuganii walii bo'anii mana madaamiti wal baasanii jechuudha. Dubbii dhukkubaa walirra bu'e. Carraa walirra buusa bara. Gaafa waa tokko hoy jedhee waa xaqqanamu walirra bu'eetu wali isinitti fakkaata. Kanaaf immoo xiilxaltanii yaaddanii hubachuu wayya. malee akkasiin biloo mata dureen taane barreeffatanii ganniin akkasii ganniin du'uu fi ganniin qoricha laatteef tigistiini eessa fuutee qoricha laatteef mucaan ijoo asirraa afaan banaa oolti afar amma tigistiin asirraa fafafafafachaa oolti bar nama fafafafafedhe afaan banaa oolu iyyaa oolu wacaa oolu bar garaa keessaa waan qabu sharrii namatti yaadu bar yeruma sana haasoftee baafatti bar ganni tigistiin dhugaa rabbii sin tigistitti duultu malee yeruma sana haafatte ammatu sharrii wayii yaadde meefachaame yoo sharriin wayii namatti yaaddani yoo wauma siirima wayitti godha jettanii yaaddani asirra baatanii dubbattaniitu gootu asirra baatanii akkana isheen gurraatti dhasheen garbittii dhasheen kana na gootee bara kana na goote jettee dubbatteetti gooti xissetteen dubbattu sila amalaan iyyuutti sixxeetu galaafatti malee xissettee hin dubbattu amalaan itti sixxeetu wallaalchistee dagachiisteetu waatti gooti malee asirra akkasitti gistiin akkana see godhuu moobaalii kobbadee maaloo ta'e jette bar arrabsaatu waatti gooti ay dhugaa rabbi cubbuu sinita wallahi cubbuu sinita cubbuudhuma sinita attin goone waa tokko iyyuu goone kun dhugaan shees ba'ee jira jechuudha warri sobaa turtan bagan irraan dubbatti waan akkasii irraan dubbadhu jedhee gaddas isinitti mee jira bar dhugaa rabbi nama naan hubatu malee waan akkasii irra daldalachuun jaaladhu kolfa qaba kana kan waraabbachuu jaaladhu malee akkas nama dhukkubu maaju yaa rabbi faayisi gargaaruummoo akkaawuntiin ishee maxxanee jira akkaawuntiin ishee jira ani rabbiif jecha gargaara malee ganniidhaaf jecha gargaaru kan angarri ganniif jecha gargaaru waan ishee rakkatteef waan rakkataa gargaarteef ati rabbirraa argatta kanaaf akkaawuntiin ishee jira waan ta'eef akkaawuntii ishee irratti birrii gashee yoo barbaade asirratti dhufee maxxansee gashe jedha waan nama gootuu fi waan nama kennitu harki mirgaayyuu sin dhagayinii jedha namni sin dhagayin kanaafuu gargaaru bannan deemiti gargaari yuutuubicharraa samaallaqa argattu sana gargaarii deemiti kenniif ittiin daldalatte ittiin guddatte deemi kenniif ittiin lafa kuftee kaate cabdee kuftee turte miti haqi kenniif kaffaliif birrii kaffaliif maqaa balleessite tola nyaattu biyyee nyaaddu biyyeen du'aa siyaa nyaattu afuuftu nanaare bar dhugaa rabbii ecci nama maqaa namaatiin daldalatu hin jibba